Ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gabaaboo saatii kanaaf qabannee isinitti himna oduu wajjin kan sinfaana turan Girmaa Guddisaa. Etiyaana ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqee Mokkonen ministeera dhimma alaa Gaaboon Paakoomee Mobolitee Bubbeeyyaa waliin New Yorkitti waliin mari'atanii jiru. Marichaan hariiroo walii Itoophiyaa fi Gaaboon akkasumas dhimmoota Afrikaa fi addunyaa irratti kan waliin mari'atan ta'uu ibsamee jira. Obbo Dammaqeen dhiheenyatti Gaaboon mootummoota gamtoomanitti miseensa mana maree nageenyaa wayita taatu Afrikaanotaa fi sagalee ta'uun ga'ee ishee akka ba'attu abdii qaban ibsanii jiru. Xiyyeeffannoo manni maree nageenyaa gaanfa Afrikaatiif laachaa jiru yeroo gara yerootti dabala dhufu eeruun taaffiin rakkoon Afrikaa gaaf Afrikaanotaan furamuu taasifamuu jiru cimeetti fuuqa akka qabu hubachiisanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hariiroo waloo Gaaboon waliin qabu caalmatti cimsuuf murannoo qabaachuu obbo Dammaqeen mirkaneessuun ragaa waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaarraa arganneen mul'isa. Ministeerri geejjibaa fi dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa sanada waliigaltee mallatteessuun ibsamee jira. Ministeera geejjibaa aadde Daagmaawit Mogasii fi dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaatti bakka bu'aan Itoophiyaa Dr. Istiivaan Weer waliigalticha mallatteessuun ibsamee jira. Waliigaltichi damee loojistiksii saffisisuu fi adeemsa dhiyeessii fooyyessuuf akka ta'e ibsamee jira. Dabalataan waliigaltichi karoora misooma waggaa 10 ministeericha milkeessuuf kan gargaaru ta'uu ibsamee jira. Waliigaltichi damichaan garsa qorannoo fi teeknikaa ijaarsa humna namaa fi bu'uuraalee misooma loojistiksii babal'isuu fi shoora olaanaa qabaachuu ragaa ministeera geejjibaa irraa arganneen agarsiisa. Ministeera geejjibaa aadde Daagmaawit Mogas dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaa waliin waloon hojjechuuf qophiin jiraachuu kaasanii jiru. TPLF fi mootummaan Itoophiyaa gara furmaata nageenyaatti dhufuu taanaan sababa walitti bu'iinsaan kan dhabdee dinagdee Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu ishee Ameerikaan beeksistee jirti. Pirezidaantiin Baayiden kan mallatteessan ajaja uggura waliin wal qabatee tarkaanfiiwwan itti aansuun fudhataman maal akka ta'e illee aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Bulchiinsi Baayiden rakkoon namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru akka dhumatu tarkaanfiin isaan fudhatan akkaan ajabsiifatan itti aanaa ministeera yeroo fi kan dhimmoota Suudaanii fi gaanfa Afrikaa Brian Hunt qaamotii walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan gara mariitti hin dhufan taanaan uggurri kaa'amu namoota dhuunfaa fi waltaalee irra darbee uummata Itoophiyaa fi Eertiraa irratti kan hin fuulleeffanne ta'uu Brian Hunt ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa fi deeggarsa biroo Itoophiyaaf gootu kan itti fuftu ta'uu ishee dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola dhaabiinsa marii irratti hundaa'e irratti marachuuf gargaarsi namoomaa danqa malee akka deddeebi'u eeyyamuu fi tarkaanfii hiika qabu fudhatu taanaan daandiin adda hordofuun ni danda'ama. Yuunaayitid Isteetsitti dinagdeen Itoophiyaa akka dandamattu deeggaruuf qophii ta'uu ishee himamee jira. Tarkaanfiin fudhatamuu qaban tattaaffii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu simachuu gareelee araara teessoo ramaduu haalduree tokko malee marii fi waliigaluu fi marii jalqabaatti jiruuf affeerraa simachuuf keessaa qaba. Gargaarsa namoomaa gama ilaalleen konkolaattonni gargaarsa akka boodatti hin hafne gochuu tajaajila bu'uuraa kanneen akka elektiriikii, teleekominikeeshinii fi baankii fakkaatan Tigraay bakkatti deebisuu of keessaa qabaachuu danda'u jedhanii jiru. Walitti bu'iinsi sun furmaata waraanaa akka hiikamuu hin dandeenye mootummaan Itoophiyaa ni hubata jennee abdanna kan jedhan Brian Hunt muummicha ministeera Abiyyi dabalatee itti fufiinsaan mari'achaa jirraas jedhanii jiru. Filannoo biyyaalessa Jaaffaa naannoo Somaalee irratti paartileen hirmaachuuf turan lama filannoo keessaa of baasuun beeksisan. Naannoo Somaaleetti manni maree bakka buutota uummataatiif mana maree naannoo kadhimamtoota dhiyeessanii turan paartiin Izeemaa fi paartiin Bilisummaa fi Walqixxummaa filannoo adeemsifamuuf jiru keessaa of baasuu isaanii beeksisanii jiru. Paartileen lameen alatti ONLF filannoo fulbaana 20 akka lakkoofsa Itoophiyaa adeemsifamuuf keessatti akka hin hirmaanne torbee darbe keessaa beeksisee ture. ONLF filannoo kana irratti hirmaadhu kan jedhee galmeen filattootaa fi rakkoowwan biroo ilaalchisee iyyatni dhiyeessee furmaata gatii hin arganneef jechuun waajjira paartichaa Finfinnee jirutti daayirektara olaanaa kan ta'an obbo Ahmed Abdulla BBCtti himanii turan. Izeemaa fi paartiin Bilisummaa fi Walqixxummaa haaluma wal fakkaatan galmee filattootaa dabalatee seera filannoo waliigalaa wal qabatee koomiin boordii filannoof dhiyeessanii furmaata argachuu ijaa hin dandeenyeef filannoo kanarra of baasneerra jedhanii jiru. Paartileen lameen filannoo kanaan dura tureen mi'ootti
fi filannoo mi'oota haaraa biroon akka bakka buufaman gaafamus kaardii saamamee turanii gara filannoo galamuun amanamummaa akka hin jiraanne godha jedhanii ibsa waloo baasanii. Kana malees caasaan boordii filannoo biyyaalessaa caasaa mootummaa waliin waan walitti makameef haqaa fi amanamummaa ni dhabsiisa kan jedhuu fi sababiiwwan biroo tarreessuun filannicha irratti akka hin hirmaanne ibsanii jiru. Boordiin filannoo gamasaan filannoo kana ilaalchisee ibsa wiixata kenneen naannoo Somaalee fi filannoo hin taasifamnetti galmeen filattoota adeemsifamaa yeroo turetti paartileen biraa komiin dhiyaate akka ture himameetii jira. Haaluma kanaanis naannichatti buufataalee 7 keessatti galmeen filattoota irra deebiin adeemsifameera jedheetii jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden wiixata gumii tokkummaa mootummoota irratti akka hoogganaa biyyattii ennaa dhiyaatan dippiloomaasii ilaalcha addunyaa irratti kan fuulleeffate kan hunda hirmaachisee beeksisuu jechuudhaan aangawoonni bulchiinsa isaanii beeksisanii jiru. Aangawaan bulchiinsa tokko gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin pirezidaantiin Baayidenii fi hoogganaa isaaniif waltajjiin addunyaa irratti waa'ee nageenya biyyaalessaa kan Ameerikaa fi nageenya addunyaa maraaf badhaadhinaa fi dursi kennamuu isaa kan itti beeksisu torban barbaachisaadha jedhanii jiru. Ejjennoon kun kallattiidhaan kan pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp Ameerikaan haa dursitu jedhaniin faallaa akka ta'e himameetii jira. Gumiin waggaan kun biyyoota miseensota 193 ta'anii fi barbaachisummaa rakkoo naannoo fi addunyaa mudatee ilaalchisee jiru mari'achuuf carraa kennaa fi jedhamee eegamaa jira. Baayiden hogganoota biyyoota 100 ta'an waliin waajjira haadhoo tokkummaa mootummoota wal arguu fi jecha wiixata galgala gara Niiyorkitti imalanii turan. Haasaan isaanii gumii sana irratti dhageessanii jiran rakkoolee ijoo ta'an dura dhaabbachuuf michootaa fi waltaalee walitti fiduudhaan boqonnaa waraansa waggoota 20 cufnee boqonnaa dippiloomaasii cimaa ta'e bannaa yaada jedhu irratti fuulleeffatanii jiru. COVID-19 jijjiirama qilleensaa teekinooloojii guddataa jiruu fi qajeelfamootaaf daandii daldalii fi dinagdee irra jiru bu'uura misooma qulqulluu kan mala ammaltummaa irraa walabatee irratti maallaqa baasuu farra shororkeessummaa mala ammayyaan dura dhaabbachuu kanneen cimoo ta'an waliin dorgommii cimaa geggeessuu malee bara waraana qabbanaa haaraa itti gaggeeffamu miti jedhanii jiru. Taliban kora walii gala dhaabbata mootummoota gamtoomaniin torban kana Niiyorkitti taamutti hoogganaa addunyaaf haasaa taasisuuf gaaffii dhiyeesse. Ministeerri haajaa alaa garee kanaa wiixata darbee xalayaadhaan gaaffii kan dhiyeesse yoo ta'u, koreen dhaabbata mootummoota gamtoomanillee murtoo itti kennuuf adeemaatii jira. Taliban dubbii himaasaa Doohaa jirus Saahul Shaahinis Yuunaayitid Neeshinitti ambaasadara Afgaanistaan gochuun muudeetii jira. Gareen baatii darbee Afgaanistaan tootee ergamaan mootummaa duraanii kana booda biyyatti akka bakka hin bu'u jedhee jira. Fin hirmaannaa walga'ii sadarkaa olaanaa kun koree eeyyama kennitoota biyyoota kanneen akka Yuunaayitid Isteetsi, Chaayinaa fi Raashiyaa of keessaa qabuun ilaalamaa jira jedhanii jiru dubbii himaa Yuunaayitid Neeshin. Haa ta'u malee walga'ii kora waliigala wiixata taasifamuun dura waan murteessaa miti. Hamaasitti bakka bu'aan Afgaanistaan duraanii Gulaan Ayizaaksaay ambaasadara ta'uun itti fufaa jedhameetii jira. Innis guyyaa dhuma walga'ii kana gaafa fulbaana 27 haasaa ni taasisaa jedhamee eegamaatii jira. Haa ta'u malee Taalibaan ergamni nama kanaa biyyattii bakka hin bu'u jechuun himeetii jira. Biyyoonni baay'eenis kana booda pirezidaantummaan Ashraaf Gaaniif beekamtii hin kennine jedhanii jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan gabaaboo isaatii kanaaf qaban asumatti goolumnee jirra. Qophiileen FiB itti fufuu waan faana turtanii fi horaa bulaa.